Yooyyaa ashama harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota qaqqaaliidhaan Oromoodha kan addunyaa gubbatti argamtan nageenyi kennuuwwan iddoo isin jirtanitti isin haala qabu isin jenna. Egaa ka akkuma beekamu haga hajichi Oromoodha, xiinxalaan siyaasaa beekan hogganaan qeerroo Oromoodha, abbaan tarsiimoo fi imaammata akkasumas ejjennoo jabaa qabu. Kan tokkummaa Oromootiif quuqamu kan gartee bilisummaa Oromootiif halkanii guyyaa irriiba dhabee hidhamee aarsaa fi wareegama gurguddaa manadhaa keessattis kafalan Jawaar Mohaammed irratti duulli bifa qindaawaa ta'een hanga jaarmoota siyaasaa warroota amma fakkeenyaaf hayyoota ofiin jedhan dabalate duulli jabaa fi qindaawaan irratti deemaa jira. Jawaar maal balleesse? Badin isaa maali? Badin isaa uummata Oromoo mataa fi miila walitti qabuudha. Uummata Oromoo tokkoomsuu isaati moo uummata Oromootiif quuqamee injifannoo sabaa dhugaa haqa Oromoodhaa dabarsinee diinaan kenninu jechuu isaatu badi? Hardhas borus iftaanis Jawaar Mohaammed hayyuu uummanni Oromoodhaa qabu kan tokkummaa uummata Oromootti amanu kan gartee Oromoon mataa fi miila walitti qabachuu qaba, Oromoon wal ajjeesuu qabu, Oromoon dhiiga walii jigsuu qabu jedhee amanu jechuudha. Namni kana deeggarre namni kana balaaleffatu Oromoo wal nyaachuu qaba. Oromoo wal ajjeesuu qaba. Biyya keessatti illee biyya alatti illee daasboora wal nyaatee wal fixee wal unkuree gandaa fi afooshatti galuu qaba. Warri jedhanii amananii jiru. Garuu warroota nu kaleessa hayyoota kenna beektota kenna jennee isaan jala hiriirree uummanni Oromoo hundi isaan dhageeffatu, uummanni Oromoo hundi isaan kabaju. Har'a garuu sadarkaa isaan irra jiran, sadarkaa isaan itti gabbu'aa jiran, sadarkaa itti isaan of xiqqeessaa jiran, sadarkaa isaan gartee irra jira yeroo laallu waan baay'ee tokko nama gaddisiisu, waan nama dhukkubsuu fi erga hayyoonni Oromoo warroonni abdii Oromiyaan irraa qabdu akka rakka ta'an taate fuuldurrii kenna hayyoota kennaa hedduu isaanii jechuudha. Maaliif Jawaar Mohaammed qabatamaan hojiidhaan uummata Oromoo argisiisee jira. Har'allee uummata Oromoodhaan hin ganne. Dhugaa uummata Oromoo lallabuu hin dhiifne. Haqa uummata Oromoo ifatti baasee dubbachuu irraa duubatti hin deebine. Har'a Dooktor Ittaanaa Habteessaa haa ta'uuti, Dooktor Enook Gabbisaa haa ta'ani, hololli dharaa waan hin jirree fi waan hin fakkaanne Jawaar Mohaammed irra ka'an kun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti dhiibbaa akkamii geggeessa ka jedhu kan ilaallu ta'a. Inni lammataa dhugatti Enook Gabbisaa qeerroo wareegamaniif quuqameeti qeerroon kaleessa addabaabaayii gubbatti ajjeefaman siyaasa inni itti amanuuf du'anii qeerroon kaleessa ajjeefaman qeerroon jumlaadhaan wareegaman har'a gadi baasanii suuraa isaanii maxxansuun maaliif barbaachise? Yoo dhugatti ka isaaniif quuqaman taate, yoo haqatti ka uummata Oromootiif falmuu barbaadan taate gaafa kaleessa Jawaar Mohaammed faan Baqqala Garbaa faan waggaa lamaa ol mana hidhaa keessa turan maal hojjechaa turan, maal dalagaa turan? Yoo kan miidiyaa HR warra TPLF irraa deemanii lallaban taate malee hawaasa Oromoo kana tokkoomsuu keessatti, daasboora Oromoo mataa fi miila walitti qabuu keessatti, kallattii fi tarsiimoo fi imaammata uummata Oromootiif baasuu keessatti, gara qabsootti uummata Oromoo onnachiisanii hiriirsuu keessatti, kallattii uummanni Oromootti qabsaa'uu qabuu fi akkaataa uummanni Oromootti qabsaa'uu qabu uummata Oromootiif akeeka kaahanii jiranii. Hojiin isaan hojjetan maal fa'a? Waggoota lamaan darban keessa ka jedhu gamaggamuu hin dandeenya jechuu, laaluu hin dandeenya jechuu. Garuu Jawaar Mohaammed mana hidhaatii bahee yeroo gabaabaa keessatti uummata Oromoo mataa walitti qabuun kun maaliif isaan dhukkubse? Obboloota isaa wajjin jaallan kaleessa isa wajjin qabsaa'aa turan, sagalee saba kanaa fi uummata kanaatiif ta'aa turan wajjin marii geggeessuun isaa maaliif dhiiga isaan danfise? Itoophiyaan diina Oromooti. Gaafii koomentii ammas jalatti agarre. Diina Oromoo guddaadha Itoophiyaan. Amma waa'ee diina Itoophiyaatii fi waa'ee fira Itoophiyaa dubbachaa hin jiran. Dhugaa uummata Oromootii fi haqa uummanni Oromoo beekuu fi baruu qabu dubbadha.
yoo dogoggora na sirreessa. Jawar karaan Jawar ummata Oromoo bilisoomsee jira. Waggaa 50 qabsoon Oromoodhaa ummata Oromoo bilisoomsuu dadhabde qabsoo jaarmiyaa qabsoo kutaa gamsaa qabsoo gandaa kataate qabsoo murnaa qabsoo garee taate waggaa meeqa turte har'a garuu Jawar ummata Oromoo mataa fi miila walitti qabee hojiidhaan qabatamaan argisiisee jira. Hinaaffaan hagana gahe. Waanyummaan hagana gahe. Diinummaan hagana gahe. Maali? Intervii viidiyoo Jawar takkaan laal bakka isin hin nyaanne huqqachaa jirtan. Jawar akka jedhe yoo jedhes mirga qaba waan itti amanu jira itti amana. Paartiin siyaasaa inni keessa jirus sanuma amanaa jechuudha. Garuu har'a suuraa qeerroo wareegamte hundi isaanii jaarmee siyaasaatiif nama dhuunfaatiif jedhaniitiin ka du'an Oromiyaa fi Oromummaadhaaf du'an. Oromoon qe'ee isarratti qabeenya isarratti abbaa lafaa abbaa haqaa ta'ee hiree mataa ofii murteeffatee ofiin of bulchuu qaba ka jedhu irratti malee Itoophiyaan haa bittinnooytu Itoophiyaan haa diigamtuuf qeerroon du'ee tokko hin jiru. Dhugaa walitti hin nakan haqa walitti himuun barbaachisa. Wal soba laal karaa sobaan deeman gala nama dhiba jette Oromoon. Qeerroon kan wareegameef qeerroon Oromoo kan du'eef hangaarraa Oromiyaa fi Oromummaadhaaf du'e. Oromiyaa of dandeettee hiree mataa ofii murteeffattee ofiin of bulchitu qabeenya uumamaa lafa keessaa rabbiin nuu kennee fi kan lafa gubbarratti abbaa lafa abbaa biyyaa taanee akka guddina kennaatiin akka baay'ina kennaatiin akka barnoota qabnuun akka dandeettii fi gumaacha diinagdeedha ikonomii biyyattii sanii goonutti gahee nuun malu bakka nuun malu argannee sabaa fi sablammoota wajjin jiraachuudhaaf qeerroon qabsaa'ee wareegama kafale. Siyaasa biraa siyaasa sobaa dhiisa dhaaba. As biratti isin hima waan Itoophiyaatti deebi'a. Tokko jaarmeenni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa faan hoogganamu haa ta'u Mr. X Mr. Y Z ka abbaa nagaa haa ta'u ka sharaatanillee ka hiiltanillee abaa haa ta'uti. Abaa'oon jaarmeenni siyaasaa abaa'oo kamuu warri arra boordii filannoo galmoofnee jirra jedhan Itoophiyaa bittinneessuudhaaf galmaa'anii Oromiyaa walaboomsuudhaaf galmaa'anii naa deebisa. Addi bilisummaa Oromoo boordii filannootti galmaa'e filannoo Itoophiyaa keessatti geggeessuudhaan sirna federaalizimii sabdanneessa. Sirna federaalizimii sablammootaa fi sabdanneessaa san dhugoomsuu fi seeraa fi heera biyyattii hojiitti hiikuudha. Sagalee wayyabaa fi sagalee ummata dimokiraasii ta'e sagalee argannisaniin ummata keenya bulchina. Ummata keenya hiraara keessaa baafna. Ummata keenya hidhaa fi ajjeechaa irraa dhaabuu baannullee irraa hir'isuu dandeenya. Minimaayis ajjeechaa, reebicha, dararaa, dhiittaa mirga dhala namaa, gochoota shukanneessoo ummata keenya irra dhaabuu baannus hir'isuu dandeenya. Jedhanii boordii filannoo galmaan addi bilisummaa Oromiyaa walaboomsuuf dhaabbateeyyuu jalqaban jiru. Kaayoo fi akeekni jaarmee adda bilisummaa Oromoo amma Itoophiyaan suphamtu hin jirtu jettanii miti. Itoophiyaan diigamtullee hin jirtu siin jedhan. Jechaa fi hojiin tokko miti. Itoophiyaan suphamtu hin jirtu jettanii miti. Itoophiyaa akkamtu suphama akkamii suphina irratti walii galuu dandeenya. Garuu siyaasa sobaa siyaasa dharaa waan hin fakkaannee fi waan sammuu namaan seenne ummatatti baramee qabu lolaa turtan. Tigraayin walaboomtulleen hin jiraattu. Irra deebi'ee isinitti himaa jiran. Namni har'a mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay seenuu danda'a. Tigraay irra walaboomurraa humni isii dhaabuu danda'u tokko hin jiru. Garuu biyyi takka walaboomtee biyya ta'uuf ulaagaalee kaa'amu jira. Har'a ummanni Tigraay hanga funyaanitti hidhatee jira. Qe'ee isarratti qabeenya isarratti abbaadha. Akkamitti hidhatee akkamitti
qe'eef qabeenya isarra tokko ta'e isinii hima kana. Uummanni Tigraay tokkummaa qaba. Wal dhageeffata. Daasbooraan isaanii ka biyya alaa jirus kaayoo takkaaf dhaabbata. Tigraawaayi uumate kanaa achi siyaasni sobaa siyaasni dheeraa siyaasni kijibaan jiru. Paartilee siyaasaa naannoo Tigraay afurtu waliin dalagaa jira. TDF adda, TPLF adda, ka Caarqaan adda, hundi maqaa adda addaa qaban. Garuu hawwata Tigraayiif abbootii isaaniitiif qe'eef qabeenya isaaniitiif wareegama qaalii kaffalan tokkummaadhaan walirratti duulanii yaada hiraniiti miti. Ejjennoo takkaan yaada takkaan waa takka wanni tokko nu godhaa silaan warra maali oromummaa. Wanni isin qabsoomnu takka nu gootu maali oromiyaadha. Biyya takka qabna afaan tokko dubbanna kaayoo fi akeeka takka qabna. Ka karaa nagaatiin qabsaa'u ta'i ka bifa hidhannootiin qabsoo ka karaa hidhannootiin qabsaa'u ta'uuti. Hundi namni tokko bara amma leencoo intervii mee deemaati intervii diimaa dhagoofaa leencoo lataafaa ka durii isaat farratti haasaanillee deema afaan amaariffaatiin dhaggeeffadha. Walabummaa wanni jedhamu soba akka ta'e siyaasa kijibaa akka ta'e maqaa qofa akka ta'ee fi haalli amma walabummaadhaaf qabsooftulleen addunyaalleen sin qeebaltu addunyaan beekamtii sin kennitu namni si dhaga'ulleen jiru walabummaaf qabsaa'ooti jette UN'n waraanni Afrikaa biyya san seenee biyya san tasgabbeessa malee Oromiyaan fotoqxee Oromiyaan walaboomte jechaan mootummaa 11 Itoophiyaarra dhaabataa jechuudha. Walaayitaan mootummaa taati. Sidaamaa mootummaa taati. Affaar Sumaaleen namoo akkas jechuudha. Har'a Tigraay fotoquu fedhinnaa dhabaniiti garuu haalli siyaasa addunyaatii fi haalli biyyattii sun keessa jirtuu fi gaanfa Afrikaa saniif murteessaa miti. Kanaaf wanni gabaabumatti isin jedhu maali? Har'a hayyoonni Oromoo jawarratti duulan kun laala TPLF Geetaachoo Raddaa fi Dabratsiyoon maal dalagan hojii dippiloomaasii mootummoota gamtaa Awurooppaa Yuunaayitid Neeshinii wajjin dippiloomaatota Ameerikaa wajjin haasawan. Jaratu koonnekshinii godha jaratu gaafii uummata Tigraay jaratti liyyaan hangafata jechuudha. Gahee hojii walii qoodanii Caarqaan Gabratinsaay hoogganaa waraanaa TDF atillee ajajaa hundi gahee walii qoodee qabsaa. Odoo silaa har'a nuti ilmaan Oromoodhaa dhugaa saba kanaaf quuqamne dhugaa hinaaffaa summii qabaachuu baanne hojii walii qoonnee irkoo walii taana. Waraana bilisummaa Oromoo cinaas dhaabbachaa ka karaa nagaatiin qabsaa'uu fi gargaaruu fi karaa santu nan mul'ate jedhallee yaada isaa deeggaraa karaan kiyya qofaa fi fedhii fi hawwii kiyya qofatu ta'a odoon jenne silaa har'a akka fakkeen namaayyuu fudhatanii jaarraa 21ffaa keessa uummanni Tigraay akkamitti qe'eef qabeenya isaa goonfate. Oromoon hoo abaarsa akkam qaba? Oromoon abaarsa qabu baay'isooyi. Hinaaffaan daangaa darbee mooraa qabsoo uummataa yookaan sabaa laaffisa. Tokkummaa uummata Oromoodhaa laaffisa. Jabina sabaa kana laaffisa. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo dadhabsiisa. Naa qabaddaa kana. Akka qosatti ilaalina. Kanaaf warri har'a suuraalee qeerroo wareegamanii fuudhee akka haaraatti gadi yaa'u kun bu'a maa kaleessaa isin jenne bara. Uummanni Oromoo koottaa isin jenne warri na daawwachaa jirtan nu hoogganaa kallattii nu garsiisaa karaa nu garsiisaa jettanii waywaachaa turtan moo hin turre. Kaleessa akka Saggaayee Araarsaafaan eessa turan? ደመሰሰው yoo ka jedhan malee ሙሉ በሙሉ ተደመሰሲዩ ummata oromootiif hawaasa oromoo biyya keessaa fi biyya alaa kallattii kamii walitti qaban mariisisanii jiranii kallattii qabsoo kaanii fi jiranii ummata qabsootti hiriirsanii jiranii ummata kana onnachiisanii yoo hamilee keessatti ka cabsan taate malee hamilee toranii jiranii ummata oromoodha gaafiidhaa bara ana malee kun isarratti duuluun jedhamu dhugaa haqa obboleessa keetii lafa kaa'uun barbaachisaadha isarratti duuluun hin malle sinan paartiin kaaboo waa takkatti mana ifa addi bilisummaa oromollee waa takkatti mana lachuu boordii filannoo Itoophiyaatti galmaanii jiran lachuu Itoophiyaadhaaf beekamtii kennanii jiran biyyi Itoophiyaa jedhamtu hin jirti maaliif kakaafoo qofti isiniin mul'ata
Kadda bilisummaa Oromoo maaliif isinitti mul'anne? Paartiin lachuu boordii filannoo Itoophiyaa galmaanii Itoophiyummatti amananii Itoophiyaa fudhatanii Jaal Daawud Ibsaa faalleen Dooktor Mararaa faalleen waliin qixa qabsaa jiran. Maaliif tokko qofa irratti dhagaan harama? Jawar akka nama tokkotti miseensa kaafooti karaa nagaatti qabsaa takkaa Jawar qabsoo hidhannootti amanee hin beeku. Naafiyaa viidiyoo isaa yoo qabaattan qabsoo karaa nagaatti amana. Harallee karaan inni deemu karaan kiyya kana isin sobu dhugaan kiyya kana haqni kana jala dubbachaa jira. Abbaan barbaade irraa bitata mirga guutuu qaba jechuudha. Jaarmeenyi garuu Oromiyaa walaboomte. Oromiyaa walaboomte. Oromiyaa bilisoomte. Isinii gadhaaba jedhu hin jira. Garuu as biratti waa'ee walabummaa isinii yoo qabsoom amma akeekni qabsoo mooraa bilisummaa Oromoo riiformii ta'uu isa barbaachisa. Riiform jechuun kaayoo fi akeeka waggaa 50 san qabatanii deemurra riiform gootanii seeraa fi addunyaa kana kan fooyyamne hin jiru. Haala teknooloojii takka jira. Haala yeroo qabatama addunyaan irra jirtu wajjin deemuun barbaachisaa fi murteessaadha. Biyyattii san har'a dhugaadha. Namni ummata Tigraay caala tokkummaa qabu hin jiru, hidhate hin jiru. Mootummaa kana Itoophiyaa way bittinneessuu danda'anii, way diiguu danda'anii hin danda'amne jechuudha. Lubbuun nama 500 olii biyya san keessa dhume jechuudha. Dhugaadha. Rakkini qawweedhaanii kamu hin jiru. Odoo har'a nu akka Tigraay sanittuu ka hidhannu taate laal biyya takka walaboomsuuf amma biyyi takka yeroo walaboomtu waliigalteedhaan malee lolaan hin ta'u. Fakkeenyaaf Eertiraan Itoophiyaa wajjin karaa nagaatiin ture ka adda ba'an addunyaan ragaadha. Garuu haalli isaan irra waliigalee jira jechuudha. Nuti har'a Oromiyaa teenya qofa dhuunfanna jenneeyyuu osoo walaboomneyyuu fakkeenya isinitti hima. Humnaan osoo walaboomne waliigaltee saba tokkootiin alatti sabootaaf sablammoota biyya ta'anii ollaa keenya jira wajjin walabuu keenya hin oolu. Maal irratti waliigaltee malee negotiation malee yoo ka biyya keenya qabannu taate yoo ka irra referendamii godhannu taate rakkina guddatu biyya san keessatti uumamaa jechuudha. Sumaaleedhaan wal lollaan sababa daangaa Affaarii wal lolla waliigaltee malee waan baaneef jechuudha. Amaaraan akkas, Beenishaanguliin akkas, Walaayitaa Sidaamaan akkas jechuudha. Biyyi takka walaboomuudhaaf maaltu isii barbaachisa? Jalqaba maalfaatu godhamuu qaba? Piroosesii akkam keessa darbuun barbaachisa? Waliigaltee akkamirra gahamuu qaba? Moo biyyi sun akka biyyatti itti fufuudhaaf ammoo ulaagaalee kamtu ta'uu qaba? Waliigalteen biyyoolessaan barbaachisa? Een barbaachisa. Waliigaltee biyyoolessaa yeroo jennu kana waan hunduuf keessaa qaba. Seenaa irratti, duudhaa irratti, daangaa irratti, eenyummaa irratti, hojiilee kaleessa sirnoonni darban raawwatan biyyi sun dhugoomsitee fudhattee badiiwwan kaleessaa sun amanamee akka badiileen kaleessaa sun hin deebineef hojiileen irratti hojjetamuu qaba. Seenaaleen hambaa kaleessaa sun akkasitti ta'uu qaba. Waliigaltee biyyoolessaa jechuun kanaa jechuudha. Har'a Itoophiyaan suphamtu hin jirtu jedhanii warri propagaandaa fi olola oofaa jiran gabaabumatti isinii fixuu barbaada. Jalmarroon haa galatoomu dhugaa dubbachuuf jalqaba maqaa isaa dha'uu ture qabu. Jalmarroon kaleessa waa'ee dhimma alaabaa dhaabni isaanii hoggansi isaanii akka bareedatti lafa kaa'e. Waan Oromoo fi Oromiyaa fakkaata. Alaabaa tana gootota hedduu irratti dhabne, gootota hedduutti ittiin awwaalame, qeerroddutu dhiigaa fi lafee itti dhangalaasee itti caccabe. Alaabaan uummata Oromooti. Alaabaa abbaan barbaade Oromoon fedhe itti fayyadamuu danda'a. Har'a opiniyoon isin hin jedhee baran. Bilchiginnaan alaabaa tana alaabaa Oromiyaa godha yoo jedhe mirga guutuu qaba. Uummanni Oromoo hin fedhan barbaadoo jedhe murteessaan uummata. Uummanni kiyya yoo jedhe jechuudha. Har'as uummanni kasatti beeka malee ka jaarmayaatti hin beeku jechuudha.
Alaabaa jaarmayoonni Oromoo amma dura jiran hundi hangarraan fayyadaman. Kan Jawaar garuu maaliif akka nama mul'ate hin beeku jechuudha. Kanaaf hoggasa waraana bilisummaa Oromoodhaa bilchina isin qabdan baay'ee isin dinqisiifadha. Qaama uummata Oromoo keessatti baname duuchuu irratti waan gaarii gootanii waan gaarii hojjettanii kanaaf galatoomaa ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Duulli amma deemaa jiru duulli qindaawaan kun moora qabsoo Oromoodhaa yoo kalaaffisu taate malee moora qabsoo Oromoodhaa hin jabeessu. Duulli amma ilmaan Oromoo walirratti duulaa jiran kun duula diinni fakkeenyaaf diinni ergate nama jechisiisa. Yeroo hayyuun tokko lafaa ka'ee poostii tokko maxxansu miidhaan inni qabu maali? Bu'aan isaa maali? Barruu kiyyaa fi maxxansaa kiyya kana dooba maaltu jira? Uummanni natti buufata. Uummanni dhugaa fi haqan beekamoon beeku uummata Oromoo kana ballaasanii. Uummata Oromoo ballaansiina. Uummanni Oromoo uummata sammuu qabu, uummata dammaqaa. Har'a dhugaa dubbachuuf ijoollee qeerroon hundi isii har'a nama anaayyuudha beekaa jedhu olitti siyaasa Oromootiif siyaasa Itoophiyaa beekti. Ijoollee xixiqqoon itti himuun hin barbaachisu. Kallattii fi akeeka kaa'uu fi yaada isaanii irratti xiqqoo deeggarsa bichaa godhuudha. Okay, Jawaar laayivii jira jettanii walitti deebinaa yaada kiyya xumuranne hayyuu keenya caqasnee walitti deebinaa yookaan ammoo bor bal'inaan kan walitti deebinu ta'a. Waa'ee kana irratti jechuu barbaada wanni amma Henookfaan maxxansaa jiran, wanni Henookfaan godhaa jiran kun, wanni Tsaggaayee Arsafaa gochaa jiran, wanni Ittaanaa Habteefaa gochaa jiran, wanni addi bilisummaa Oromoo godhaa jiru waan qindaa'e ta'e jedhamee itti yaadamee walii galamee mariin bal'aan irratti gaggeeffamee duulli baname. Duulli baname kun ammoo hawaasa Oromoo biyya alaa jiru keessattuu adda facaasuu fi gargar qooduu fi mooraa qabsoo Oromoo laaffisuudha. Kana jechuun har'a wata warri jarri kun kana godhan waraana bilisummaa Oromoo irratti dhagaa haraa jiran naa qabadha. Warri har'a Jawaarin jaalatu, Jawaarin deeggaru dhugaa dubbachuudhaaf mallaqa sabbata sababatti hiikkachaa jira. Maa wal sobna, maa wal kijibna. Garuu sababa jara kanaatiin har'a ummanni mofachuun mala. Kanaaf handeen gaddalleerra deebi'ee maal jedhe? Hin dhaabina gargaarsa waraana bilisummaa gargaara. Waboon nuuf jecha lolaa jira. Alaabaa tanaaf kufaa jira. Alaabaa irra jarri teenya jedhan tanaaf. Kanaaf akkasiin naa qabadha. Bal'ina walitti deebina. Galatooma. Jawwee booda walitti deebina. Yookaan bor ganama dhufa boruun dhufa inshallah. Asumarratti dhaaba kaarraaf jedhe hinaaffaan summummaa kun haala hamaa fi akka maletti nama ajaa'ibsiisa. Waan isaan irraa eeggamne, waan isaan hin mallee fi isaan hin fakkaanne godhanii borcuun bu'aa maal qaba? Dheengadda itti aanaaf ta'e iyyee jechuudha. Tirbuuti sirtu no. Uummanni si madaalaa jechuudha. Miizaana gubbaa si kaa'ee min ayina vaaluu lahaa barnoonni kanaa jedhe siin jedhaarra. Qeerroon kutaa 8 baratu, haaskuulii baratu. Yeroo Tsaggaayeen gabbee dubbatullee maqaa doktoraa qabatanii doktora yeroo killa jechuudha. Waan hin fakkaannee fi eenyu fakka isa maxxansan akka eenyuuf dubbatan hawaasni Oromoo addunyaa irra jiruun beekaa jechuudha. Madaallii keessa isaan galcha. Isaan madaalsiisa. Okay, miizaanan kortaa kazaa bawala miizaanni kee gabbaa jechuudha. Maaf kana taatan, maaf uummata biratti kabaja dhabdan, maaf kabaja keessan xiqqeessitan. Isaan jechuu barbaada akka tokko gorsuuf dhibe galatooma kanarraaf jedha sumarra goolabaa bor bal'ina walitti deebina. Jawwee bira dhayna jawwee.